Libineeni yookas immoo Beerut keessatti sa'aatii 8 irratti maaltu ta'uudhaaf akka jiru walii wajjin dhageenyaa. Nagaa fayyaanni Waaqayyoon dhuma keessaniif baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata Waaqayyoo har'a yaada tokkoon isiniif dabarsuu dhufe tarii namni hin dhageenye jiraachuu danda'a ijoolleen hiriyoonni koo followers koo jala jirtanii tarii yaadni kun isin bira ga'uu dhiisuu danda'a warri isin bira ga'e gaariidha. Qophaa'uu dandeessu warri isin bira hin geenye yaada kana dhaggeeffadha kan sheerii waliif godha har'a Oktoobarii 15 Beerutii yookaan Libaanoonii keessatti jechuudha. Sakkatta'iinsi waan godhamutu jira waan ta'eefu wanti dhoowwu jira wanta boombii isa ta'u wanti garaagaraa wanti akka biyyichaatti nama rifachiisu jechuudha. So sodaattanii raafamuu hin qabdanii kanaafiyyuu akka Itoophiyaa sa'aatii 8 yookaan immoo akka biyya kanaatti sa'aatii 2 irratti jechuudha guyyaa kana. So wanti dhoowwu jira waan ta'eef of eeggannoo godhaa akkasumas immoo reedii ta'a hin sodaatinaan yaada kooti yaada amma dabarfamaa jira. Jedhee fi akkasiin sodaattaniif otoo hin taane lafa jirtanitti Waaqayyoon akka kadhattan akkasumas immoo obsa akka godhattan abdiis immoo Waaqayyotti akka godhattanii fi akka amantaa keessanittis immoo akka kadhattaniif jechaadha. Kanaafiyyuu wanti nuti gochuu qabnu Waaqayyo uumaa keenya kadhachuu kanatti aansee immoo lafa jirrutti amala keenya tolfannee jara kana jechaadha. Amala keenya tolfannee mataa keenya gadi qabannee amala wajji yoo jiraanne malee yeroo har'aa kanatti baasanii urufatti yoo nu gatanii biiroodhumayyuu yoo nu geessanii baay'ee rakkisaadha jechaadha buloota koo. Kanaafiyyuu wanti gochuun nurra jiraatu obsinee mataa keenya gadi qabannee haala hamma jiru kun hamma darbutti jara wajjin jiraachuudha isiniin jedha. Miindaa keessanillee yoo isin dhorkatu ta'ee dhiisaa jechaadha. Maaliif yeroo har'aa kanatti lubbuudhuma ofiitiin iyyuu oolfachuun iyyuu waan guddaadha jechaadha. Kanaafiyyuu jara bira hojjettaniinis akka walitti hin buune cimsaa ta'u walee gaasiniin jedha obboloota koo. Ani amma bakka tokkotti nan dubbatadha yoon galellee dhimma hin qabu nama ajjeesee miti kanan biyyaa ba'e yoon galellee gara biyya biraa deemuu nan danda'a biyya koo keessatti illee hojjetachuu nan danda'a akkas jedheeni yeroo bakka tokkotti yeroo isaan narra darban duraanii dubbatachaatiin ture jechaadha. Ofirraa illee bakkina isaanii ofirraa dhowuu hin jira jechaadha. Hamma garuu bakka zimin jedha jechaadha. Bakka zimin jedhamnetti illee zim jedheetan jechaadha. Hamalaan bakka dhiifama soorii jedheeni akkasittiin hirra darbaa jira jechaadha. Obboloota koo har'a gadi baasanii yoo nu gatanii irra kana jechaadha. Nuti intala dubaraa taane wanta baay'eetu nu barbaachisa. Moodasiin nu barbaachisa. Bishaan ga'aa tokko argachuun jechaadha. Qaamuma keenya iyyuu qulqulleeffachuudhaaf dhugaatiidhumayyuu dhuguudhaaf waan baay'eetu nu barbaachisa. Bakkeetti yoo baasanii nu gatan bakka bullullee hin qabnu jechaadha. Har'a intala durbaa tokko maal akka ishii muudatu ilaalaa jechaadha. Kanaafiyyuu lafa jirtanitti amala keessan tolfadhaati amma yeroon kun darbutti jiraadhaa isiniin jedha. Sodaatinaa garuuti bakka jirtanitti ta'aatoo turaadha. Nu galchaa jettanis hin caqacaqina yeroo kanatti isaa siin galchuullee hin danda'anii biiroorraas immoo siin galchina jedhanii galmeessaa kan jiranii wanti tokko wanta hojiirra hoolaa jiru hin jiru. Ijoollonni baay'een kan galmaanii namni bakka kamii jirtayyuu jedhanii maqaayyuu namni dha'anii hin jiru jechaadha. Isaanii hojii isaaniitiif maqaa gaarii akka argatanii fi yookaan immoo hojjetamaa jira akka jedhamanii fi galmaa jedhanii beeksisa tokko baasanii jiru. Garuuti isa jedha sana hojiirra oolchanii hin jira waan ta'eef gadi ta'aatii bakka jirtanitti sabrii horadhaa yookaan immoo obsa horadhaatoo lafa jirtanitti waliigalaatoo lubbii ofiiyyuu oolfachuu waan guddaa waan ta'eef lubbuu keessan oolfadhaa adaraa obboloota koo. Wanti hin taane akka isinirra hin geenye bakkuma bultaniif nyaata keessa yoo argattanii bakkuma jirtanitti amma barri kun yookiis immoo yeroon kun hammarra darbutti obsa godhadhaa akkanatti nafu jechaadha. Waaqayyo gara itti nu baasu qaba. Daandiin illee cufaadha. Biiroos yoo deemtanii ijoollonni baay'een achi keessatti moodasii dhabanii nyaata dhabanii waan baay'ee rakkachaa jiru. Kini obboloonni baay'een achitti deemanii too gargaaraa jiru jechaadha. Akkaataa garaagaraatiin kun akkasiin hin mudanne lafuma jirtanitti jechaadha. Of eeggannoo godhaadha. Qarshii keessanillee wanta waaqaa hin beekaa waan ta'eef amma ta'e harka keessanirratti qabadhaa isiniin jedha obboloota koo. Yoo gamtee ta'e birriin hin barbaachisaa birrii sana immoo gara biyyaallee hin galama ta'e akka galuu dandeessanitti adaraa keessan of hin dagatinaadha. Of eegadhaa. Waaqayyo immoo inni mana nu baase immoo nu wajjin haa ta'u inni nu haa geggeessu. Nutis immoo bakka namaatti wanta gochuun nurra jiraatu tokko gochuu qabna isiniin jedha. Ergaan koo kanumaadha.
har'a galgala akkuma dhageessanii sa'aatii 8 keessatti wanti dho'u biyya kana keessatti wanti gadi lakkisanii hin jira waan jedhameef adaraa keessan is sodaatina irraafamina waaqayyotti abdii godhadhaa namni huuma isaatti abdate homaayyuu hin ta'u isiniin jedha amma deebinee viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaan tura subscribe gochuudhaan like gochuudhaan share wal gochuudhaan wal qaqqabsiisaa isiniin jedha galatooma.